Itoophiyaa deebisanii ijaaruuf egeree ifaa ta'e fooyya'insa dinagdee ariifachiisuuf wajamtoota hordoftoota Sinqee Production akkam jirtanii rantana qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophichaatiin faana ta'a. Akkasuma namni YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa. Hanga xumuraatti nu faana tura. Gotan kurang darban keessa Itoophiyaan obomboleetti rakkoo dinagdee keessa darbiteen fuulee sodaachisoo hedduu waliin wal'aansoo qaba turte. Wal'aansoo jireenya dabaluu irraa kaasee hanga hojii dhabdummaa ol ka'aa jirutti gatii mallaqaa gadi buutti hanga liqaa argachuudhaan geeffamutti sabni kun gaagama cimaan mudateera. Biyya keessatti wantoonni akka saffisaan guddina baay'ina uummataa, tasgabbii dhabuu siyaasaa, naannolee hanqina bu'uuraalee misoomaa fi dhimmoota bulchiinsaa haala kana hammeessaniiru. Alaan ammoo ba'aan liqaa alaa dabalaa dhufe tasgabbii dhabuu dinagdee ba'aa giddu galeessaa fi waldhabdee Raashiyaa fi Yuukireenii dinagdee Itoophiyaa daran dhibbisee jira. Obomboleettiin tasgabbii dhabuun waldhabdee siyaasaa guutuu ta'e kun rakkoo mallaqaa fi qormaata dinagdee biyyattii kaka'umsa jalqabaa ta'e mul'ateera. Haalli sirriin hin taane kun sochii dhaabbilee gufachiisuuf, investimentii kallattii alaa abdii gufachiisuuf amantaa investoroota madaalii irratti fannifama. Hojii dhabdummaan dabaluu fi mallaqni dameewwan murteessoo kanneen akka eegumsa fayyaa, barnoota olaanoo hir'achaa dhufuun fuulee dabalataa kun uume yoo ta'u, baay'inni uummata Itoophiyaa saffisaan dabalachuu isaatiin daran hammaateera. Rakkoolee mallaqaa Itoophiyaa keessa jirtu keessatti wantoonni alaa ga'ee olaanaa qabu. Biyyattiin al ergii gurguddoo kanneen akka sanyii zayitaa, huccuu fi bunaa jijjiirama gatii meeshaalee addunyaatiif saaxilamoodha. Kana malees faatina liqaa alaa baasii mootummaa fi qabaddii qabeenya pirojektii misooma barbaachisoo ta'aniif dangaa cimaa kaa'eera. Guddinni baay'ina uummataa saffisaan madda guddina kapitaala nama ta'e tajaajiluuf carraa qabaatus hojii dhabdummaan sadarkaa olaanaa biyyaa keessatti mul'ataan dhiibbaa gaarii hin qabu ni morma. Qormaataawwan roga hedduu qaban kan of eeggannoodhaan qorachuun furmaata hunda galeessaa ta'e hatantamaan akka barbaachisu ta'uusaa isa. Marii ijaarsaa qabuunis ta'e haaromsa dinagdee bal'aa ta'een gufuuwwan kun hatantamaan furmaata argachuun dirqama. Ilaalchaa fi balaa Itoophiyaan boolla keessaa baasuuf furtuun aadaa marii akka malii waliigaltee dhabuu siyaasaatiif hammaatee misoomsuuf jaalattummaa tasgabbii siyaasaa jabeessuudha. Bulchiinsa iftoomina qabuu fi mi'aammatoonni hundi hammaatee adeemsa jijjiiramaa kana keessatti akka utubaa ta'an ni tajaajilu. Kana malees rakkina dinagdee sabaa dhiphisuu salphisuuf investimentiiwwan tarsiimoo misooma bu'uuraalee misoomaa irratti sadarkaa giddu galeessaa taa'uun oomishtummaa fi dorgomtummaa guddisuun yeroo wal fakkaatutti hirkattummaa meeshaalee jalqabaa irratti hir'isuu qabu. Keessattuu waldhabdee hidhannoo biyyattii keessatti itti fufee jiru koo namooma guddaa duubaatti kaka'e aarsaa gaga'ama isaanii booda dhiisee jira. Wabii nyaataa fi hongeen saba kanaa kan qabate yoo ta'u hanga adoolessa 2022tti lammiileen Itoophiyaa miliyoona 20 ta'an gargaarsa namoomaa hatantamaa barbaadu. Imalli dinagdee Itoophiyaa fi fuuleen qooda madaalaawwan ishee mudateera. Garuu dandamachuu fi kutannoon saba guddinaaf karaa siyaaquuf itti fufeera. Guddinni GDP dhugaa bara 2021tti dhibbeentaa 5.6 ture. Bara 2022tti gara dhibbeentaa 5.3tti xiqqoo kan gadi bu'u yoo ta'u, bara 2021tti giddu galeessaan baha Afrikaa dhibbeentaa 4.7, bara 2022tti dhibbeentaa 4.4 caaleera. Utubaaleen guddina oofan raawwii cimaa damee industirii fi tajaajilaa yoo ta'u, hojii fayyadama dhuunfaa investimentii cimaa ta'een boba'aa ture. Haa ta'u malee qaala'insa jireenyaa bara 2022tti gara dhibbeentaa 34tti kan ol guddate yoo ta'u, bara 2021tti dhibbeentaa 26.6 ture. Kunis adda durummaan waldhabdee keessoo gogiinsaa fi jijjiirama gatii meeshaalee addunyaa sababa weerara Raashiyaa Yuukireen irraa kan ka'e dhiibbaa irra ga'eera.
Haalli faayinaansii qormaata mataa isaa kan mudate yoo ta'u, hanqinni faayinaansii bara 2021tti dhibbeentaa 2.8 ture, bara 2022tti gara dhibbeentaa 4.2tti kan babal'ate yoo ta'u, daballiin kun baay'ina baasii ittisa olaanaa fi raawwii galii laafaa ta'uu isaatiin kan ka'edha. Kuusaan idil addunyaa bara 2022tti gara uwwisa galtee ji'a tokkotti gadi bu'uun bara 2021 parsentii 2.1 ture. Duubatti deebuunis kan jiraatus biyyattiin bara 2022tti liqaa uummataa fi uummataa wabii ta'ee gara GDP keessaa dhibbeentaa 50.1tti hir'isuu dandeesse. Liqeen alaa GDP keessaa dhibbeentaa 23.6 yoo ta'u, bara 2021 dhibbeentaa 51 ture. Itoophiyaan bara 2020 hanga bara 2021tti inishitiivii dhaabbata tajaajila liqaa G20 irratti hirmaachuun ishee hamma tokko boqonnaa kan argamsiise yoo ta'u, kana booda iyyanni isheen bu'uura waloo G20 irraa gurmaa'insa liqaa irraa deebiin gurmaa'uuf dhiyeessite sadarkaa abbaa biyyummaa biirraa gara CC'tti gadi bu'u ture. Qormaata kana gidduutti wantoonni ifa ta'e guddina galii mataa nama yoo ta'u, bara 2022tti dhibbeentaa 2.7 babal'ateera. Haa ta'u malee waldhabdeen keessoo fi guginsi deeggarsa namoomaa barbaachisu kan guddise yoo ta'u, bara 2022tti lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii gara miliyoona 20tti ol guddateera. Bara 2021tti ammoo miliyoona 15.8 ture. Fuuldura yoo ilaalle damee industirii dandamatuun fayyadama dhuunfaa cimaa fi investimentii dabaluudhaan kan hoogganamu GDP'n Itoophiyaa bara 2023tti dhibbeentaa 5.8 bara 2024tti ammoo dhibbeentaa 6.2 akka guddatu tilmaamameera. Guddinni kanaaf boba'aa ta'uuf biyyattiin bara 2022tti hanga bara 2030tti galma madaksuu dhibbeentaa 87 fi salphisuun dhibbeentaa 13 mallaqaan gargaaruuf doolaara biiliyoona 316 ol barbaaddi. Kan nama gaddisiisu maddoota biyya keessaarraa doolaara biiliyoona 63.2 qofatu socho'aa jedhamee eegama. Kunis qaawwa faayinaansii giddu galeessaa waggaatti tilmaamamu doolaara biiliyoona 33.3 yoo ta'u, kan hafuun yoo ta'u, kunis tattaaffii biyyattiin haala qilleensaa dandamachuu ijaaruuf taasiftu gufachiisa. Kanas ta'ee sana ilaalchi guddinni Itoophiyaa bu'aa nagaa turizimii deebee kaa'uu fi dameewwan dabalatee bilisaa ta'uu danda'an irraa guddina guddaa argachuuf qophaa'eera. Qaala'insi jireenyaa bara 2028 gara dhibbeentaa 28.1tti bara 2024tti ammoo gara dhibbeentaa 20.1tti akka gadi bu'uun tilmaamameera. Kunis dhiibbaa gaarii qooda nagaa irraa kan ka'e ta'uu ibsameera. Dandeettiin guddinaa magariisa fayyadamummaaf investimentii damee dhuunfaa jalqabbii haala qilleensaaf mijatu jajjabeessuuf Itoophiyaan tarkaanfiiwwan gibira hir'isuu hojiirra oolchuu fi onnachiiftuu biroo kennuu qabdi. Tattaaffii kana galma tarsiimoo dhaabbilee dhuunfaa fi itti gaafatamummaa hawaasummaa dhaabbilee waliin wal simsiisuudhaan sabni misooma dinagdee itti fufiinsa qabuu fi haala mijataa uumuu danda'a. Biyyattiin inishitiivii herreega kapitaala uumamaa sirna odeeffannoo cimaa diriirsuun amantummaa fi tarsiimoo biyyaalessaa beeksisuuf kaayyeffatee eegaluun tarkaanfii galateeffamuu qabu fudhattee jirti. Hubannoo uumuu fi maammata guddina qilleensaa fi guddina magariisaa investimentii mootummaa fi dhuunfaa keessatti keessumaa damee qabeenya uumamaa keessatti walitti makuun dandeettii kapitaala uumama Itoophiyaa hiikuu fi egeree itti fufiinsa qabu mirkaneessuu keessaa murteessaa ta'a. Qormaan itti fuufee jiraatus dinagdee Itoophiyaa gufuulee irraa aanuu fi daandii guddinaa hordofuuf carraaqaa jira. Haa ta'u malee wanti dhiyeenya kana mul'ate investimentii hawwachuu fi rakkoo namoomaa furuuf tasgabbiif haaromsa caalatti barbaachisaa ta'uu agarsiisa. Caamsaan bara 2023 keessa Komishiiniin Investimentii Itoophiyaa investoroota 51 sababa hannaa fi qaruuraa biirokiraasiitiin paarkiiwwan industirii keessaa bahuu isaanii ifa godheera. Bara baajetaa 2023 ji'oota salgan keessa biyyoottiin investimentii kapitaala doolaara biiliyoona 2
6.7 kan hawwate yoo ta'u galma doolaara biliyoona 4.5 gadi bu'eera. Dameewwan ijoo kanneen akka qonnaa, oomishaa, turizimii fi fayyaa guddina gara fuula duraatti murteessootaan itti fufaniiru. Tilmaamni bara 2024 akka agarsiisutti tasgabbii dhabuun siyaasaa akka itti fufu kan agarsiisu yoo ta'u akka biyyattii tasgabbii dhabuun sadarkaa olaanaa qaba. Naannoo Tigraay keessatti nageenyi dadhabaa fi fincilli sochii cimaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti mul'atu tasgabbii fi nageenya balaa guddaa fida. Haa ta'u malee fooyya'insi tasgabbii siyaasa guddina GDP dhugaa bilisa baasu biyya keessaa fi haaromsa dhuunfaa suutaan akka dabalu ni taasisa jedhamee eegama. Rakkoowwan amma deemaa jiru kun hiyyummaa daran kan hammeessu yoo ta'u jiraachuun namootaa irratti dhiibbaa guddaa geessiseera. Akkasuma dhuma bara 2024tti yuuroo paawundii doolaara biliyoona 1 ilaalchisee yaaddoon jira. Kunis ejjannoo kuufama alaa laafaa ta'uu isaatiin wal qabate faayinaansiin alaa dhiibbaa keessaa galchaa balaa guddaa rakkoo liqaa fida. Balaa kana salphisuuf biyyattiin investimentii biyya alaa deebifachuun liqaa liqeessitoota gurguddoo irraa bilisa ta'uu fi walakkeessa bara 2024tti waliigaltee haaraa IMF mirkaneessuu irratti hirkattee akka hin kanfalle gochuu dandeessi. Waldhabdeen hidhannoo biyyattii keessatti yeroo dheeraaf ture rakkoo namoomaa hamaa kan fide yoo ta'u hanqinni nyaataa fi beelaa bal'inaan mul'ateera. Akka tilmaama UNICEF bara 2024tti daa'imman miliyoona 10.8 dabalatee namoonni tilmaama miliyoona 20 ol ta'an gargaarsa namoomaa hatattamaa barbaadu. Qormaata kana furuuf bu'aa balaa ittisuuf UNICEF mallaqa doolaara biliyoona 500 fi 35 akka argatu iyyateera. Tasgabbii damee baankii Itoophiyaa kan baankota mootummaatiin olaantummaa qabu ammas akkuma jirutti jira. Haa ta'u malee bara 2021tti reeshoon liqii hin raawwatamne. NPL dhibbentaan 5.4 yoo ta'u sababa hirkifannaa pirojektii waldhabdee uumame dhibbentaan 5 barbaachisu xiqqoo ta'eera. Kana malees hanqinni herreegaa amma bara 2021tti dhibbentaan 3.2 ture. Bara 2022tti GDP keessaa dhibbeentota 4tti gadi bu'eera. Kunis adda durummaan gatii meeshaalee galtee ol ka'uu isaatiin kan ka'edha. Gara fuula duraatti Itoophiyaan waggoota dhiyoo asitti tasgabbii dhabuu dinagdee waldhabdee siyaasaa rakkoo namoomaa dabalatee qormaata guddaa mudate. Haa ta'u malee karaaleen fuulduraatti amantaa investoroota kakaasuuf guddina fufiinsa qabu guddisuuf dhimmoota bu'uura tasgabbii dhabuuf gumaachuu furuuf gargaaruu danda'a jira. Inishatiiviin herreega kapitaala uumama qabeenya Itoophiyaa keessaa gara 40 ta'u kapitaala uumamaaf sirna odeeffannoo cimaa ijaaruuf kan kaayeffate waan ta'eef jalqabumaa isaa tarkaanfii kallattii sirrii ta'edha. Hubannoo uumuu fi imaammata guddina qilleensaa fi guddina magariisaa investimentoota mootummaa fi dhuunfaa keessatti keessumaa damee qabeenya uumamaa keessatti dandeettii kapitaala uumuu fayyadamummaa murteessaadha. Haa ta'u malee faayinaansii daangeffame dandeettiin teeknikaa gadi aanaa ta'e ifa fi itti fayyadamni teekinooloojiiwwan yeroo isaanii darbe tarsiimoo guddina qilleensaa fi magariisaa hojiirra oolchuuf gufachiiseera. Haaromsi dinagdee fi gabaa mallaqaa fi kapitaala hundeessuun guddina magariisa faayinaansii gochuuf bal'ina babal'isuun gara dinagdee itti fufiinsa qabuutti ce'uu deeggaruu ni danda'ama. Bulchiinsi banaa fi imaammata hundaa hammateen tasgabbii dhabuu siyaasaa furuu ga'umsaa fi dorgomtummaa guddisuuf misooma bu'uuraalee misoomaa irratti investii gochuu fi dinagdee meeshaalee jalqabarraa fageessuun adda addaa gochuun mirkanaa'u dhabuu dinagdee fooyyessuuf tasgabbii yeroo dheeraa guddisuuf malee hojiirra ooluu danda'udha. Itoophiyaan qormaata guddaa kana mudatu yoo ta'u karaaleen guddinni ni jira. Rifoormii hojiirra oolchuudhaan investimentii hawwachuudhaan tarsiimoo guddinaa itti fufiinsa qabuuf dursa kennuudha. Itoophiyaan gufuulee amma jiru irraa aanuun egeree tasgabbii fi badhaadhina qabuuf karaa saaquu dandeessi. Qophichi kan irraa isin dhiyaate chaanaalii YouTube Siinqee Product irraati. Guddinni biyyaaf bu'uura keenya. Horaa bulaa deebanaa xumureera.